Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun murtii jaalalaati. Sagantaawwan murtii jaalalaatiin dabran kallattiilee adda addaatiin hordofuu kan barbaadan YouTube irratti murtii jaalalaa saabskiraayib godhuudhaan, Facebook irratti peejii murtii jaalalaa laayik godhuudhaan, Telegraam irratti giruuppii murtii jaalalaa jooyin godhuudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Kun murtii jaalalaati. Diinni yoo si waraane qaama keessi madeessa, hiriyaan sobaa garuu sammuu keessi madeessa. Muka jallaa gaaddidduun isaatis jallaadha. Dubartoonni bifaan warra irraa dhalate fakkaatti, amalaan garuu warratti heeruman fakkaatu. Qabsoon bishaanii fi dhagaa gidduutti godhamu keessatti turee bulee kan mo'atu bishaanuma. Simbirroo risaa duuka fiigdu waan inni jalaa baqatutti fakkaata. Si'a torba yoo kufte si'a 8 lafaa ka'e. Hiriyaan kee nama akkamii akka ta'e natti himi, ati nama akka taate siifan hima. Gawwaan mammaaksa tuffata, abshaalli immoo irraa barata. Maallaqni hin dubbatu garuu soba dhugaa fakkeessa. Namni akka itti jiraatu beekumsa gahaa qaba. Iccitiin akkuma simbirroo ogummaa nama harkaa baatu balali'uu eegalti. Waa'ee qilxuu irraa baradhu, waa'ee birbirsaa immoo birbirsa irraa baradhu. Beekumsa ogummaa kee guyyaa tokkoof yoo dagatte inni immoo guyyaa lamaaf si dagata. Yoo manni kee laga qarqara ta'e naacha fira guradhu. Nama Giriikii tokko erga harka fuutee booda quboota kee lakkaawwadhu. Keessummummaa ganda harree dhayxee waa'ee gurraa hin haaseen. Shimbirroon allaattii duuba fiigdu waan inni baqatu seeti. Jabanaan kee inni haaraan akka bishaan baatu hanga mirkaneeffattutti isa moofaa hin gatiin. Bakka itti kufte osoo hin taane iddoo irraa si gigatte yookiin mucucaatte ilaali. Lammata akka hin kufneef. Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo hin taane barumsi nama keessa darbuudha. Barumsa barattee yoo qoramtu jireenya immoo qoramtee baratta. Nama si sobu wajjin gammaddee jiraachuurraa nama dhugaa sitti himu wajjin gadditee boo'uutu si wayya. Namni carraa gaarii qabu osoo bishaan galaanaa keessatti darbaniyyuu qurxummii afaanitti qabatee keessaa ba'a. Obsi guddaan dhagaa yoo affeelu aariin xinnoon bishaan bobeessiti. Yeroo tokko gammachuun guyyaa tokko gadda waggaa tokkotti jijjiirama. Hiyyeessa jechuun nama qarshiin hiyyoome osoo hin taane nama sammuun hiyyoome. Nama kabajuun mallattoo sodaa yookaan lugnummaa osoo hin taane bilchina sammuu fi dandeettii fageessanii yaaduudha. Jireenya kee fooyyessuudhaaf yaaliidhaan shaakala ati taasiftu keessatti kufaatiiwwan si mudatan kufaatii osoo hin taane akeektuu galma ga'iinsa yaalii keetiiti. Addunyaa kana irratti harreen akka namatti yaadu jiraatu baatus namni akka harreetti yaadu hin dhabamu. Akka addunyaatti yaadi, akka naannootti hojjedhu. Dhalli namaa wanta haaraa argannoodhaan uumuun yookiin kalaquun kan nama gammachiisu yoo ta'u garuu ofii isaatiifuu uumamuu yookiin kalaqamuu yoo irraanfatu immoo kan nama gaddisiisudha. Kan nama qaanessu ba'aa guddaa sammuu irratti baachuu osoo hin taane sammuu hin yaadne baachuudha. Yoo rakkoo wayii si mudate rakkoo si mudate saniif yaaduu osoo hin taane akkaataa rakkoo si mudate san keessaa ittiin baatu yaaduudha. Osoo dhugaan kophee hin kaatiin dharte addunyaa naannofti. Mucucaattee dugdaan yoo kufte balleessaan kee ta'uu baatuyyuu balleessaan kee ta'uu kan danda'u kuftee yoo achitti hafteedha. Wal beekuu irra walii beekuu wayya. Bishaan kadhaan argame dheebuu hin baasu. Saree yeroo hundi duuttu akka hin birmanneef of gooti. Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jirudha. Irra caalatti kan dinqisiifamuu qabu namoota addeessa irra qubatan osoo hin taane namoota akkaataa isaan addeessa irra qubatan barsiisanidha. Addunyaan tun sirraa waan tokko eegdi waan ta'eef waan gaarii tokko hojjedhu kaayyoo ofii galmaan gaachuuf dhama'uun har'aaf dandamni isaa kuraawaa malee boruu firii fi dandamni isaa mi'aawaadha. Namni shakkiitu hin mindeessiin yoo mindeessite hin shakkiin. Wanti calaqqisu hundi warqii sitti hin fakkaatiin. Jiraachuuf nyaadhu malee nyaachuuf hin jiraatiin. Waggatti jiruu dabali malee jirutti waggaa hin dabaliin. Riqicha muka tokko irra osoo hin bahin dura gorora takka liqimsi. Balbalti carraa takka yoo si jalaa cufamte yoo ati abdii kutachuu dhabde tan biraa siif banamti. Gatii yeroo beekuu yoo barbaadde atileetii maayikiroo sakandii tokkoof mo'amee badhaasa meedaaliyaa warqii dhabe gaafadhu. Bu'aa qabxii baruu yoo barbaadde barataa qabxii duwwaa tuqaa 5f qormaata kofee haasofsiis. Aangoo qubaan si filaniin of hin tuulin qubaan irraa si buusaniif beekumsa qabduun hin booniin kan si caalaa beeku hedduutu jiraati. Namni aan beekaadha ofiin jedhu wallaalaan akka isaan jiru. Hanga dandeessetti bara baraan jireenya kee jijjiiri malee akka barri wal sitti hin jijjiirre. Barcumaa fi kabaja abbaatu of jalaan deema. Bara rakkoo bishaantu muka namatti qora. Waan garaan nama baatu wadallee harreen baatu. Lafa fardii sangaan hin jirre maxxanaatu itti areeda. Kanatti jechuu qabdu biitii too maal naa goote jechuu osoo hin taane aan biyya kootiif maalaan godhe jechuu qabdu. Baay'ee haasa'uu irra baay'ee dhageeffachuu filadhu. Hojii guddaa karoorfameerra hojii xinnoo hojjetameetu caala. Bara jireenya kee keessatti yeroo dheeraa taa'umsaan dabarsitu irraa yeroo gabaabduu hojiin dabarsitutu bu'aa guddaa siif qaba.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun murtii jaalalaati. Sagantaawwan murtii jaalalaatiin dabran kallattiilee adda addaatiin hordofuu kan barbaaddan YouTube irratti murtii jaalalaa saabskiraayib godhuudhaan, Facebook irratti peejii murtii jaalalaa laayik godhuudhaan, Telegraam irratti giruuppii murtii jaalalaa jooyin godhuudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Kun murtii jaalalaati.